Egaa namoonni baay'een keessan jechuudha keessattuu namoonni dhukkubbii garaachaa qabdan akkasumas namoonni gogiinsa garaa qabdan talbaa juusa talbaa kana fayyadamuudhaan ganama garaacha keessa naga tokko isiniif fooyyessa jechuudha. Akkasumas gogiinsa garaatiifis hedduu takka waan bareedaadha. Gogaa kennaafis hedduu dansaadha jechuudha. Hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura akkamitti akka qopheessinu hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Talbaa fayyadamnee juusa ajaa'ibaa akkasumas ciree hedduu takka waa hedduuf bakka bu'uudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa bultanii wardoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaman saanamni keessan dalagaa fi maal fakkaata isin jecha na bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda ka ta'e abdiin qaba. Kallattimaan karaa hojii keenyaatti yogguu seennu as biratti talbaa dheedhii keessaa guurutti jira. Talbaa dheedhii eega qopheeffattaniin booda keessaa guurtanii egaa talbaan faayidaalee hedduu nuuf qaba jechuudha. Rifeensa guddisuu keessatti, gogaa keenya qulqulleessuu keessatti, akkasumas immoo dhukkuba garaachaa yookaan coggaarraa keessatti illee gahee guddaadha qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya gogiinsa garaatiifis hedduu akka barbaachisaadha. Egaa faayidaan isaa hedduudha. Hedduu kana keessa haala kamiin goone haala juusitiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu kallattimaan maloota eegdara kaayeen booda talbaa eega qulqulleesseen booda itti naqee ho'isa jechuudha. Ibidda irratti ni ho'istan. Agani qaxaxxisu jechuudha. Gubuu hin qabdanii magaalatti irraa baastanii saniin booda juusa kana itti dhaabdanii bakka jechuun gizee takka kanatti guyyaa tokko isaaf kennitanii talbaa gasinii ga'u akkana gootanii daakkattanii waan qadaada qabutti waan pilaastika osoo hin taane waan xaarmusii wayititti osoo naqattanii ka gizee tokko daattan torbaan tokko hanga lama isinii taa'uu danda'a. Garuu meeshaan isin naqattan sun ka xaarmusii ta'uu qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya. Eegas booda ganama juusii fayyadamuudha. Yoo barbaadan gurtanii fayyadamuudha. Wantoota garaagaraa wajjin dawaa waa hedduuti jechuudha. Egaa kana gooneen booda kun akkuma argaa jirtan kana qaxaxxisutti jira. Yoo inni magaala ta'e irraa harraa jechuudha. Egaa kallattimaan egaa harreen booda muutu ni daakna yookaan ni bulleeffanna waan barbaadan tarii mooyyatti tumuu dandeettanii miseelii garaagaraatitti akkasumas maashina garaagaraatitti tumatuu dandeettanii inni guddaan bullaa'uudha malee rakkinaan qabu jechuudha. Waan manaa qabdatti fijeetuun ta'an egaa dhukkubni garaachaa yookaan coggaaraa nama kamiituu garaagaraa anamma hin qabu waan akkasii garuu kokkee kigisii tokko na dhukkubaa yeroo baay'ee itti deddeebi'a. Mana yaalaa gizee dhaqu garaacha yookaan coggaaraa naan jedhanii keessa kiyyatti na dhukkubu nyaata fedhee nyaadhe na dhukkubu. Sababni isaa maali jennaan ka aasidii burqisiisu coggaarraan keenan jedhanii yeroo takka jechuudha. Amma dhukkubeetiin miti kan kana godhe garuu namoonni akkasitti kokkee keessa yeroo baay'ee itti deddeebi'ee sin gubu coggaarraan gosa hedduu akka jiru yookaan dhukkubni garaachaa gosa hedduu akka jirudha. Garii kan nyaatamu nama arguutu jira. Gariin mootu kun akka nama isiniin jedhe kana coggaarraan keessa yoo aasidii manaca'e yookaan aasidii burqisiisu kallattimaan aasidiin sun gara hafuuraatiin gara kokkee keenyaatti yogguu ba'u kokkee keessa isin gubuu danda'a jedhan akka doktoroonni jedhanitti jechuudha. Namni irraa onni jedhu hin jiru. Kanaafuu isaafillee dawaadha jechuu barbaadeeti. Eegas afoofnee geessine ho'isnee geessiniin booda haganni qabbanaa wayirra naqannee haala kanaan kunuu qabbanaa'ee jira. Agartanii magaalatti jechuudha. Garmalee bu'uu hin qabdanii akkuma inni xiqqoo ishee dhummaan isaa keessaa baduuf ho'istan jechuudha. Saniin booda kallattimaan ni daaka maashina kanatti fayyadamee ni bulleeffadha jechuudha. Hordoftoota kiyya yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf wanta akkanaa kana goonee fayyadamu xiqqoo nutti hin tolu bakka yeroo dhaburraa ka'uu danda'a ni ceemida jechuudha. Walumaa galatti garuu gizee tokko obsitanii isumaaf kennitanii jabeessitanii yoo daakkattan haga torban takka haga torbaa lamaa ka isinii ta'u wayitti naqattan jechuudha daattanii. San booda guyyaarraa fayyadamaa yoo barbaadan guyyaa lamaanis guyyaarraallee yoo fayyadamne uummata akka miidhaan qabu jechuudha. Hordoftoota kanaaf fayyadamuu hin dagatinaa. Warri garaachi keessan coggaarraan keessan isin dhukkubu talbaa karaalee hedduu sani karaa juusitiin illee fayyadamuu dandeettanii yookaan harcee isaa kana damma wajjin kurtanii bishaaniif damma isa originaala argattan jechuudha. Hedduu akka bareedaadha. Akkasumas immoo absuuda wajjinis egaa waa hedduu wajjin fayyadama akkaatama coggaaraa namaatiin jechuudha. Talbaan walumaa galatti kophaa isallee akkanatti aadaa godhatanii eeguu fayyadamtan gara juusitiin faayidaa hedduu faayidaa fayyaa garaagaraatiif illee nu tajaajila jechuudha. Garaacha qofa osoo hin taane gogaa keenyaafis bareedaadha. Gogiinsa garaa keenyallee nurraa ittisa. Eegadaa keen booda kana akkanatti waan qadaada qabutti naqattanii kaa'atan fakkeenyaaf inni agarsiisaa jira waan akka xaarmusii kanatti anamma diqqoo madaakee kan irraa fitan immoo juusii godha. Egaa juusii isaa dalaguudhaaf jalqaba kunoo dhiifama.
Iddoo kiyyaatti bishaan burcuqqoota kana qadda. Bishaan itti baay'isuu dhiisuu dandeettanii itti baay'isuu dandeettanii juusa talbaa kana ka waa hedduu wajjin godhuu dandeettan jechuudha. Waa hedduu wajjin anamma ofii kiyya mana kiyyatti godhachuu barbaade isinii hima karaalee hedduun garuu wanta garaagaraa wajjin godhachuu dandeettan jechuudha. Damma wajjin aannan wajjin egaa waa hedduu wajjin walitti mattanii injoorrii garaagaraa wajjin waliin mattanii dalagachuu dandeettan. Egaa bishaanii fi aannan itti naqeen booda talbaa fal'aanaa 2 yookaan 3 takka itti naqaa saniin booda xiqqoo daakee muuzalee xiqqoo isiitti fayyadama jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti kana daaka talbaatti naqee akka inni gadi du'uuf jalqaba isa daaka jechuudha. So muuzii ittiin godhin dura egaa wanta garaagaraa wajjin fayyadamuu dandeettan jechuudha. Akkasumallee immoo akka fedhii keessanitti yookaan akka garaachi keessan isinitti toletti jechuudha. Kan nama tokkoof tole nama tokkoof tole danda'a. Kallattiin kun akkanatti ni daaka. Akkasumas egaa kana daakee jechuudha. Inni gadi toletti barbaada. Sanaan Kuramuni koken kesan jechuun sababa garaagaraatiin akka gosoonni jedhan garaan keessan taasisu ulfaatu baate talbaa qofa osoo ittiin dabale garuu yoo talbaan qofti isinitti ulfaate mootu waan namni itti dabale kana aannan itti dabaluun muuza itti dabaluun fayyadamuu dandeettanii yoo qabaattan damma xiqqoo itti gootan nama damma manaan qabu bakka dammaa san muuza fayyadama jechuudha. Saniin booda uummata akka ittiin goonu maashaallah hedduu takka namatti tolaa isin jedha. Kan isin jedhu caalaa isin yaala wantuma nama godhe kanaan nu godha isin yaalame. Kabbatu barbaadde hedduu bakka garaa keessan isin qabbaneessa hedduu bareedaadha jechuudha. Egaa daakkameen booda kana fakkaata hordoftoota kiyya maashaallah gizee buusulaalaa akka inni itti furdatu jechuudha. Akkanatti olaaltan isinitti nu dhawuu danda'a garuu gizee fayyadamtan isinitti tola jechuudha. Isinitti toluu qofa osoo hin taane wanti tokko yoo dawaa jettanii fayyadamtan tolaa fi jibba isaa ilaaltan jechuudha. Kanaafuu fayyadamaadha irraa fayyadamtan jedheeti yaada. Egaa gizee biraammoo karaalee garaagaraatiin akkamitti akka fayyadamnu isinitti agarsiisa yookaan viidiyoo isinii gadhiisa. Egaa viidiyoon gadi isinii dhiisuu hundeessaatu laayikii sheerii gochuu hin dagatina akkasumas yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessa isiniin hordoftoota kiyyaa koomentii keessan yaada keessan akkasumallee mootu warri laayik sheer gochuudhaan na cinaa dhaabbattan warri meeshaanirraa bitachaa jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa kunoo juusni kenna kana fakkaata waaw maashaallah isiniin jedha akkanatti ganama garaa qullatti fayyadamuu hin dagatina yooma dhukkubsattan osoo hin ta'in yeroo kaanuu fayyadama bareeda isiniin jedha viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata viidiyoo biraatiin walitti deebinutti guyyaa gaarii oolmaa bareeda isiniif haa ta'u. Bye bye. Nagaan naa oolaa isin jaaladha isin kabaja. Ciao ciao.